Oromooti wala madhiisuu qabna. Tokko hin danda'amu yookiin immoo jecha impossible jedhu. Bara asaanaa kana keessatti qabsoo Oromoo sana dhiibne falmanne kun hin danda'amu kanaafuuf duuba deebine harkaan dadhabne amma booda miilaan haayaalluun dhufaa jirti. Dura waan hin danda'amne rabbuun uumu. Lama ba'aas irra jiru hin danda'u jettee jala taa'uun nama na gabroomsee osoo hin ta'in ifii of gabroomsite jechuudha. Kanaaf ni dandeenya. Ka dandeenyu immoo yoo akka nama tokkootti jabaanne dura ni dandeenya jennee yoo itti deemne jechuudha. Waggaa 40-50 dura warri nu dura turan dukkanatti ija babaasaa turan. Yeroo tokko akka barsiisaa pallootitti akka baaroo tumsaa fa'aa ta'eetiin yaaduu barbaada. Yeroo Oromoo ta'uu nuu hin jirretti yeroo miidiyaan takkittiin hin jirretti yeroo Oromoo rakaan wal ga'uu hin dandeenyetti jaarraan bakka takkatti maal jaarraa abbaa gadaa waraana erge qawwee takka nam sadiittidhe ayyeetti kenna ijoolletti Oromoon ajjeesina jedhaqanii uummataan hoggaa Oromoo jedhanii boonumoo nuti Oromoo miti jechaanii ture jechuu namni bakka sanirraa kaaneet bakka kana jirra jechuudha. Yoo jarri sun bara dukkanaa san keessatti bakka risoortiin isaan qaban xiqqaa ta'e san keessatti bara namni keenya waliin beeyin ifin beeyne san keessatti ni dandahama jedhanii ofitti amanan taate dargaggeessi qaamni isaa waraabessa lama bulchu kun hin danda'uun akkamitti kun waan hin taane jechuudha. Wanni lammataaf irraa dhaasuu qabnu faallaa hin danda'amuuti. Faallaan hin danda'amu laaftuudha. Osoo laaffatte wal geenye alaan oolu. Osoo laaffatte arabni nama keenya akka re'eetti hin gurraatu. Osoo laaffatte wayyaan hin firiishanii nuyi xaafii kuntaala tokkoo biyyaan hin baaftu. Laaftuu miti. Habashaan laaftutti nu cabsine. Abboonni keenya hanga dhumaatti falmaniiti. Calanqoo irratti, aanolee irratti, azulee irratti, gullallee irratti hanga dhumaatti falmaniif caalamanii mo'aman qawweedhaan caalamanii. Laaftuu miti jechuudha. Wayyaaleen laaftuu biyya hin qabanne. Falmattee nama 45 itti dhabdee nafxanyaa Amaaraa cabsitee nus bukkeen irraa kaaftee nu bulchaa jirti. Laaftuu miti. Laaftuu miti. Laaftuu miti jechuudha. Laaftuu miti. Waan hin danda'amnellee miti laaftullee miti. Maal isiin yoo hadalay nu taate yoo kafalman nu taate yoo akka nama tokkootti jabaanne yoo akka hawaasaatti wal qabanne yoo akka sabaatti jaarmeeyota jajjaba humna waraana jaba ka qoran nu taate yoo immoo nullee akka diina keenyaatitti duunee caccabsinee biyya teenya dhuunfachuudhaaf murannoo ka qabaannu taate wanni hin danda'amne hin jirtu sun immoo laaftuu miti jechuudha. Abboota hiyyaaf ergaan an dabarsuu barbaadu dhugaadhaa waggoonni 20 kun akka hawwii keessanitti akka fedhii keessanitti hin deemne. Haa ta'u immoo isin arguu dhabe malee hawwiin teessan qaata bakka geesse. Qubeen hin baradhe. Alaabaa san duruma agarsiisa. Maal wanni isin barbaadan gaafa qubee mana keessatti waliin barsiiftan ifii barattanii barsiin afaan saabaatiin barattanii nuuf qopheessaa turtan jechuudha. Nuti qubee isin uumtan saniin barachuun alaabaa Oromiyaa jaalannus jibbinus faarsinee guddachuun ijoolleen jillitun as bahuun wanni isin dalaydan galma gahuu isiit agarsiifti jechuudha. Kanaaf hedduu don't be hard on yourself. Balleessitanii balleessitan waa hedduu dalaaytan. Osoo laaquu baattanii marqiin hun dhalatu hagama dhallee fokkatu. Balleessitan nama dalaguu waa balleessitanii jirtan. Amma immoo waan takka shakkina nama 4-5 agartanarra kumaatamaan jira. Ilmaan qabsoon teessan dhalchite ilmaan dhiinii jaallawwan keessanii magarsee kumaatamaan as bayaa jira. Ni dhodhokata malee as baya. Isin saalfate malee ija nyaatte isallee.
waan isin waan lama waadaan isin gala dhaloota qubeedhaa bakka bu'ee yoo xiqqaate injifannoo isin dukkana san keessatti itti wareegamtanii itti xaartanii asin geessan tana takkuu takka hin tuysiifnu tana dhaloonni waadaan isin gala. Maali kun tokko eenyummaa oromummaa teenya akka kibleetitti eegganna. Laaftuutti hin dhufne. Oromummaa teenyaan wal qabanna. Oromummaa teenya waan fedhee dhufa malee amaaramin jaarii miti. Kaapitaalistoonni asiitis yoo ija kan nutti babaasan taate ija deebifnee itti baafna malee irraa duuba deebinu. Kalammataa Oromiyaa. Oromiyaan gadhaabachuun faaruufi miti. Oromiyaan gadhaabachuun eenyummaa Oromoo kaniin reefu jeesan kan daangaa itti godhu. Oromoo diinni addaan qoqqoodee laga safaratti addaan qoodisan walitti deebisee ka hidhu. Oromoon akka namaattis, akka gosaattis, akka daangaattis, akka godinaattis walitti dhufee dantaa eenyummaa wal fakkaatu ka dantaansa Oromiyaadhaan walitti hidhate qabaachuu akka dandeenyu kanu godhe Oromiyaa. Beekaarra namni Boorana dhufee dibaabachuuf gubboo kennuun abbaa duulati gubboo kennuun waa guddaa bar injifannoo teessan. Maaliif Oromoon dur hanga qabaleetti illee alagaan bula ture jechuudha. Oromoon tun dhuftee gubboo walii kennu wal shuumu wal shaaruu danda'uun isiitu namni keenya muuxannoo waliin bulu bureaucratic experience akka argatu godhe jechuudha. Yoo xiqqaate Oromiyaa kana ni fiisifta. Kasadaffaa afaan keenya. Zamana kana jarree Habashaa fayyaan qabu fakkaata. Qubee isaa abbaatiin maan barreessine jaan. Afaan kana yoo xiqqaate ilmaan teenya akka ittiin baratte gootee deemsuudhaaf waadaa isiniif galla. Warri dargaggoo addunyaa kana keessa dhaloota gosa lamaa jira. Yeroon ka dhufu. Tokko dhaloota ibidda keessaan dabree boqqolloo waadamte shuumoo affeelamte namaa dhiyeessu. Tokko dhaloota shuumoo saniin garaa guddifatee achuma lafarra ciisu. Dhaloonni Tigree akkasi amma. Ijoolleen Tigree akkasi. Ijoolleen Oromollee gariin akkas damuu deemti. Tigreen nyaattee gabbachuu yoo barbaaddes aangoodha qabdi. Biyya keenya irratti abbaadha. Nuti qubee xiqqoo tanaaf qabanne akka waan bakka takka geenye shuumoo jarri keenya fi belbelee nuu kanne tanaan garaa if guunne if kijibaa yoo ka jiraannu taate boru shuumoon jarri affeele kunis dhumeeti nafxanyaan shuumoon godhu ta'a. Namni abbaan kufe ilmaan ka ajan ka ilmaan kufe kute. Kanaaf dirqamni Oromiyaa fi Oromoo tana bakkaan gahuudha arra jeeluurra hin jiru. Arra abarraarra hin jiru, arra lubeerra hin jiru. Fiigodoo jetteen fiiguu hin danda'u jaarsi kun. Ar'a waan feete dhufa malee Oromoon isaan sababsannaan ifiif of abaara malee waan takka isaan irraa harkatu. Ar'a Oromoon haqa nurraa qaba jechuudha. Haqa kana immoo dhaadanneetuma ashwaashilaa fi yaasee sirbinee qofa waan ta'u miti. Waan abbootiin keenya dalagan sanii ol dalaguudha qabna. Dalaguu ni dandeenya. Wanni barbaannu hundi waan isaan qaban sanii ol harka dachaadhaan jira jechuudha. Kanaaf yeroo hunda waggaa Oromoon salphate qofa taane Oromoon suuditti akkas ta'e jechuurra karooraan wal mari'achuudhaan murannoo qabaachuudhaan Oromoof Oromiyaa tana bakka jarri abbootii keenyaan ga'e tanarraa fuunee taakkuu takka achi takkaanfachiifnee ilmaan nu boodaa dhufan dhaalchisuudhaaf irratti hojjechuun dirqama keenya waan ta'eef namuu hoggaa galtan shuumoo abbootii keenyaa nyaachifnee deeqqifachaa buluu osoo hin taane garaa jabeeffannee dalaynuun dhaamsa kiyya. Walumaa galatti yeroon amma Oromoon keessa jiru yeroo barbaachisaadha. Yeroon barbaachisummaan isaa yeroo nuti jeequmsa keessaa itti baanee hanga tokko qaamaa qalbii walitti dhufaa jirru jechuudha. Yeroo kana gama dalagaatitti, gama waan firii buusaatitti, gama waan injifannoo buusaatii fi Oromoo gammachiisatitti jijjiiruun
barbaachisaadha. An akka nama tokkootii fi akka ijoollee na wajjin dalayduutitti pirojektii reefu isin ibsine kana galmaan gahuudhaaf beekumsa teenya, qabeenya keenya, humna keenya yoo barbaachisaa ta'e lubbuu teenya itti kennuudhaaf qophiidha. Isin immoo isinis warri pirojektii adda addaa qabdan itti jabaadhaa guuza nu yaammadhaa oo shakkii takka malee dhufnee guuza isinii baana. Warri kun immoo bakka itti jirtanirraa gama dandeessaniin waan dalaynu kana akka fiixa nu baa'u nu gargaaraa nu bira ijjadhaan isinin jaa ulfaadhaa wayyamaa bara baraan naa jiraadhaa nagaa naa jiraadhaa.